Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa akkuma beekamu lallabaa wangeelaa lammii tarreessaa barsiisa gabaabaa mata dureen isaa yaada garaa geeddarachuu jedhu irratti nuuf dhiyeessee turuun isaa beekamaadha. Amma immoo jaalala Waaqayyoo ta'ee ammas barsiisa gabaabaa mata dureen isaa mana ijaarradhaa jedhu nuuf qabatee dhiyaateera. Laphee keenya Waaqayyo nuuf haa banuu. Turtii gaarii. Sodaadhaa firdii Waaqayyoo isa boruuf jiru fudhadhaa araara Waaqayyoo isa hundaaf roobee jiru. Akkuma keenya waan hin oolle iddoo namni hundi hin qabne hundaatti deebii laachuuf jirra teessoo isaa dura dhaabbatee. Mata duree barsiisa gabaabaa mana ijaarradhaa. Yesus egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarrateetti ni fakkeeffama. Maatewos 27:24. Namni amma fedhe yoo jiraate, qabeenya yoo qabaate, waan hedduu yoo guuttate mana malee gatii hin qabu. Namni mana baay'ee qabaate, waan hundumaa yoo argate, manni inni ittiin beekamu garuu mana tokko iddoo inni buludha, iddoo inni jiraatudha. Akka saayinsiin jedhutti wantoota bu'uura jireenyaa barbaachisan sadiitu jiru. Isaanis nyaata, uffata, manadha. Isaan kana sadan keessaa manni iddoo olaanaa qaba. Namni nama ta'ee mana hin qabne nama ganaa guddinarra jirudha, hin guddanne jechuudha. Kanaaf wantoota kana sadan keessaatii manni isa olaanaadha. Nyaati akka saayinsiin jedhutti nyaati jireenyaaf hin barbaachisa. Akka dubbii Waaqayyootti nyaati sagalee Waaqayyooti. Namni dubbii Waaqayyoo nyaate jireenya qaba. Akka dubbii Waaqayyootti uffate ayyaana Waaqayyoodha. Namni ayyaana Waaqayyoo uffate uffata sirrii qaba, hin miidhaga, haasaasaa miidhaga, adeemsaatu miidhaga. Manni saayinsiin manni jireenyaaf barbaachisa jedhee akka kaa'e dubbiin keenya inni jiraatan wangeelii dhugaan garuu manni mootummaa Waaqaati. Namni mootummaa Waaqa qabu waa'ee godoo utuu hin taane waa'ee manaa yaada. Barreessaan Ibrootaa akka jedhetti nuyi garuu akka inni abdii nuuf kennetti bantiiwwan Waaqaa haaraa fi lafa haaraa qajeelummaan keessa buufatu nuyi eeggannaa jedhee dubbata. Manni nu eegaa jiru mana haaraadha. Manni nu eegaa jiru mana iddoo qulqulluudha. Lafa haaraa jedhee barreessaan Ibroota kan inni dubbate bakka qulqulluu cubbuun hin makamnedha. Adeemsi kiristaanaa godoo keessaa gara jireenyaatti, godoo keessaa gara manaatti. Kanaafiyyuu amantoota guutummaatti kan dubbii kana dhaggeeffachaa jirtan mana keessan ijaarradhaa. Yesus Kiristoos gara biyya lafaa kan inni dhufeef, kan inni fannifameef namni mana isaa akka ijaarratuufi. Biyya lafaarra kan jiraatan hundumtiyyuu mana mataa isaanii yoo qabaatan iyyuu jireenya bara baraa keessaa garuu akkaataa jireenya mana ijaarrachuu baay'ee yaadaa hin jiru. Tooftaa mana ijaarrachuu hundumtiyyuu harkaa badeera. Kanaaf mana keessan ijaarradhaa. Biyya lafaa waggaa 70 yookiin waggaa 80 keessa jiraatamuuf jireenya bara baraa waggaadhaan hin lakkaa'amne dhabuurra jireenya ishee biyya lafaa gabaabaa kana keessaa baanee mana akka ijaarrannu Waaqayyo yaana isaa nuuf baayisu. Abbaan maatii tokko yeroo mana dhiisee deemu mana isaaf ijoollee isaa akkuma yaadu biyya lafaa kanarra teenyee mana keenya isa galgalaa yaadutu nurra jiraata. Waa'een mana keenya galgalaa, waa'een mana keenya ijaarrachuu qalbii keenya nu butee nutti dhaga'amutu nurra jiraata. Utuu karaa deemtanii waa'ee mana keessanii yaada. Utuu raftanii waa'ee mana keessanii yaada. Utuu barattanii waa'ee mana keessanii yaada. Namni mana isaa galgalaa yaadu waan biyya lafaa kanaa ni tuffata. Rakkina jiru ni tuffata. Dhukkuba jiru ni tuffata. Kanaaf mana keessan ijaarradhaa. Gamoo ijaaruun jireenya jaalu waldaa kiristaanaa hubadhu eessa akka jirtu yaadadhu. Gamoo ijaaruun jireenya jaalu waldaa kiristaanaa hubadhu eessa akka jirtu yaadadhu. Ittimsee eeyyitoolota bittimsee liqimsee tiksituu iddoo gadhiisee bittimsee eeyyitoolota bittimsee liqimsee tiksituu. Namni mana isaa akkamittiin ijaarrata yoo jenne qabxii jalqabaa irratti namni mana isaa ijaarratu hiikaa manaa nama sirriitti beekudha. Mana keessa akkamitti akka jiraatamuu namni beeku, akkamitti akka deddeebi'u sirriitti haleelee beeka. Kanaaf namni hiikaa manaa sirriitti beeku mana ijaaruudhaaf qophaa'a. Inni lammaffaan immoo namni mana ijaarratu nama akkamitti yoo jenne rakkina mana dhabuun nama godhu cimsee sirriitti nama beekudha. Mana dhabuun qilleensaan rukutamuudha. Mana dhabuun jireenyaan miidhamuudha. Mana dhabuun bokkaan miidhamuudha.
warri mana hin qabne abidda bara baraatiin rukutamu, warri mana hin qabne qilleensaan dabarreen rukutamu. Kanaaf rakkina kanarraa ooluudhaaf mana keessan ijaarradhaa. Inni qabxii sadaffaan namni mana isaa ijaarrachuu barbaadu boqochuu nama barbaadudha. Biyya lafaa kanarra deemsa hedduutu jira. Namni karaarra utuu deemuu karaatti hafa. Adeemsa jalqabeetu hin xumurin biyya lafaa kanarra darba. Namni jireenyatu barbaadu jireenya dhabaa jedha. Namni tu jireenya barbaadu jireenya hin qabatiin hafe baay'eetu jira. Boqochuu kan barbaadan mana ijaarrachuutu isaan irra jiraata. Qabxii inni biraan raawwatee namoota haamilee isaanii kan buusan kan hin dhaggeeffanne, sammuusaa amansiisee jireenya bara baraaf kan qopheesse mana ijaarrachuudhaaf of murteessa. Nama biyya lafaa kana lola isaaf tuffiisa walirratti ka'uudhaaf wal miidhu, wal ho'isuuf wal laaffisu kan hundumaa keessaa ba'ee namni waa'ee mana isaa yaadu nama mana ijaaruuf murteeffatee jirudha. Namni mana ijaaru qaroo fageessee ilaalu kan qabudha. Rakkinarra fageessee mana isaa galgalaa arga. Dhiphinarra dabarseetu mana isaa galgalaa arga. Egaa mana abbaa koo keessa iddoo bal'aatu jira akkuma Yesuus Kiristoos jedhe, waan biyya lafaa isarra ga'u kana darbee mana isaa kan ilaalu inni gammachuu qaba. Cidha kumaatamaa irrattis ni hirmaata waan ta'eef. Namni mana ijaaru nama akkamitti kan jedhuuf abbaa qabeenyummaa isaa mirkaneeffachuuf kan deemudha. Namooti baay'een abbaa qabeenyummaa hin qabani qabeenya sirrii biyya lafaa kanarraa qabu, garuu qabeenya isa booddatti abdachiifamu mana bara baraa qabaachuudhaaf qophiirra hin jiran. Kiristaanotaa qophaa'a, hojjettootaa qophaa'a, tajaajiltootaa qophaa'a. Mana kana keessaa baanee mana haaraa tokko arguudhaaf jirra. Jireenya qophii kana keessaa baanee jireenya yeroo hundumaa gammannee jiraanutti darbuuf jirra waan ta'eef qophii jireenya bara baraa gochuudhaaf har'aaf borituu hin jedhin, halkaniif guyyaatu hin jedhin, mana keenya ijaarrachuudhaaf qophaa'utu nurra jiraata, isinirra jiraata. Geggeessitoonni waldaa keessa jirtan, geggeessitoonni biyya lafaa keessa jirtan, amanaan akka inni mana isaa ijaarratu, tajaajilaan akka inni mana isaa ijaarratuutiif mana amantootaa isa bara baraarra akka isaan ija isaanii kaa'atan godha. Wanti biyya lafaarraa bareedu kun hundumtiyyuu ni darba. Yesuus gara biyya lafaa kan inni dhufe namni isatti amanu dhimmee mana akka ijaarratuuf jedheeti. Manichaaf akka isaan bakka olaanaa kennan irra deddeebi'ee dubbateera. Kiristaanni Kiristoosiin beekama. Kiristoos abbaa manaati, mataa manaatis. Namooti mana isaanii ijaarrachaa jiran abbaa manaa Kiristoosiin qabu. Namooti mana ijaarrachaa jiran kan dhufee ilaaluuf, kan dhufee sirriitti iddootti galchu Yesuus Kiristoosidha. Jireenya guuttachuuf dhaloonni amma of danda'ee mana mataa isaatii akka qabaatu yoo socho'e rakkoo jalaa baraarameera. Dhaloonni kun dhaloota rakkoo isaa furachuuf qabu yoo ta'e, dhaloota mana galgalaa yaadaa jiru yoo ta'e, Yesuus Kiristoos karaa haaraa qopheesseera. Karaaf dhugaa jireenya inni ta'e Yesuus Kiristoos nama akka isaatti jiraatan sassaabee gara mootummaa isaatti galchuudhaaf mana akka ijaarannu nu akeekkachiisa. Manni maaliin ijaarama? Akka barsiisa kanaatti qabxii baay'ee yoo jiraatan iyyuu qabxii gabaabaa keessaa manni kan ittiin ijaaramu sagalee Waaqayyootiin yookiin dubbii Waaqayyootiin. Maatiyos 7:24 akka dubbifame namni dubbii isaa dhaggeeffatee akka isaatti hojjete mana isaa akka dhagaa irratti ijaarrataa jirutti fakkeessaa jira. Sagaleen Waaqayyoo jireenya namaaf kennuufis dhufe. Sagaleen Waaqayyoo Waaqayyoodha. Dhaloota sagalee Waaqayyoo akka seenaatti ilaalaa jirtan yoo jiraattan, dhaloota sagalee Waaqayyoo akka falaasama biyya lafaatti ilaalaa jirtan yoo jiraattan, sagaleen Waaqayyoo Waaqayyoodha. Sagaleen Waaqayyoo akka namni jireenya isaa ijaarratu, akka namni mana bara baraatti galuutiif barreeffame. Manni inni Yesuus kutaa kana keessatti yookiis Maatiyos 7:24 keessatti dubbate mana dhagaati. Namni dubbii Waaqayyoo eegu mana dhagaa irratti ijaarrata. Amma sagalee Waaqayyoo dhagaanii itti jiraataa kan jiran mana dhagaa irratti ijaarrachaa jiru. Namooti baay'een gurri isaanii sagalee Waaqayyoo waan dhagaan itti fakkaata. Manni amantaa baay'ee waan bal'ateef sagalee Waaqayyoo waan dhagaa jiran, waan hubataa jiran itti fakkaata. Garuu sagaleen Waaqayyoo ijji isaa gara hojiitti ittiin jijjiiramu waan ta'eetiif namooti ijatti jijjiiraa hin jiran. Manni amantaa baay'achuun sagalee Waaqayyoo dhaga'uu miti. Namooti sagalee Waaqayyoo dhaga'uuf qophaa'an mana isaanii galgalaa warra yaadanidha. Kallattii biraatiin kutaa kana keessatti kan dubbate Gooftaa Yesuus mootummaa Waaqaa argachuu kan danda'an sagalee Waaqayyoo ta'uudhaanidha. Namooti baay'een waan biraa yoo hordofan, namooti baay'een raajii yoo hordofan, namooti baay'een faarfannaa yoo hordofan, namooti baay'een lallaba yoo hordofan, isa kana akka hin taane namooti dubbii Waaqayyoof sagalee dhugaa hordofan, namooti dhiiga Yesuus Kiristoos isa fannifame yeroo hundumaa yaadaa jiraatan mana isaanii ijaarrachaa jiru. Angafni nagaa yeroo dhufu, mootiin nagaa yeroo dhufu namoota kanaaf bakka olaanaa laata. Waaqayyo nu na gargaaru. Jireenya isaa wajjin kan hin jirre mana akka hin qabne dubbachuu fedheeti. Maatiyos 7:24 akka dubbataa jirutti namni Yesuus Kiristoos wajjin hin jirre jireenya hin qabu. Namni Yesuus Kiristoos wajjin hin jirre mana hin qabu. Namni Yesuus Kiristoos wajjin hin jirre bu'aa hin qabu. Dhaloota bu'aa hin qabne, dhaloota akka barbaadetti deemutu hin taane dhiigni Yesuus kan dhangala'eef namni jireenya bara baraatti akka galuufi. Dhiigni Yesuus dhangala'uunsaa nama hundumaa sassaabee mootummaa Waaqaatti galchuufi. Namooti beekumsa hedduu argatan, beekamtii hedduu argatan baay'een isaanii mana hin qaban.
maqaan namootaa hedduun awwaala darbee hin deemne akkasumatti achitti hafee jira. Kiristaanni Kiristoosiin beekamu garuu du'a booddee darbee jiraata. Mana haaraatu isaaf qophaa'ee jira. Lamne farfanne male Doban faya fakanne male Urran chomer fate male Waraga bakke kote male Maaliif nama dhagaa ijaarratu jedhee dubbata kutaa kana keessatti yoo jenne manni dhagaan mana jabaataadha salphaatti hin diigamu. Mana dhagaa keessa sodaan hin jiru. Waa'ee ofii isaatii ofuma isaayyuu dhagaa akka ta'e ibsuu barbaadeetu Yesuus Kiristoos dhagaa irratti ijaarradhaa jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti akka dubbatetti inni kun dhagicha isa isin warri mana ijaartuun tuffattan inni garuu dhagaa mataa golee qajeelchu ta'ee argamee jedha. Kiristoos ofii isaatiiyyuu dhagaadha. Dhagaa mataa golee qajeelchu. Dhagaa kana irratti ijaaramanii kan jiran jireenya qabu. Dhagaa kana irratti ijaaramanii kan jiran ijaarsarra jiru. Namooti ijaarsarra hin jirre ijaarsaaf qophaa'a. Namooti mana keessan ijaarrachaa hin jirre, namooti rakkattoota gargaaraa hin jirre, namooti jireenya keessan deddeebisanii waan xiqqoo ragootaa jirtan jireenya bara baraatu isin eegaa jira waan ta'eef qalbii keessan mootummaa waaqaarra dhagaa isa jiraataa irra kaa'adhaa. Dhagichi inni jiraataan sun jireenya jiraataa nuuf laata. Adeemsi kiristaanaa akkuma dubbanne godoo keessaa gara manaatti. Biyyi lafaa kun hedduun isaa waan nama sodaachisuun kan guutedha. Bara kana keessaaf addumaan jaarraa ammaa kana keessa immoo wantoonni nama sodaachisan bara dhumaan kan wal qabatee guute baay'ee waan jiraniif namooti baay'een sodaaf yaaddoo qabu. Isa kana keessaa irraanfannee akka deemnuuf biyya sodaachisaa kana keessaa baanee biyya nagaa boqonnaa qabutti akka dabarruuf mana keenya ijaarrachuutu nurraa eegama. Bara kana keessa seexanni sagalee Waaqayyoo beeka garuu mana hin qabu. Mana warra ijaarratanitti gufuu ta'ee argamee jira. Seexanni mana waa hin qabneef waa'ee manaa irratti dhimmee hojjeta. Namooti baay'een mana keessa akka ba'anii waan biraa keessa jiraatan godha. Manni Phaawulos faan ijaarrachaa turan mana dhagaati. Sagalee Waaqayyootti jiraachaa waan turaniif isaan garuu manicha waan xumuraniif mana isaaniitti boqotaniiru. Boqochaas jiru. Phaawulos yeroo dubbatu dorgommee koo biyya lafaa kanaa yoon fixe gonfootti darbuudhaafan jira jedha. Biyya lafaa kana keessa yoo xumuranne jireenya baraatti darbuudhaaf jirra. Dhimmee Phaawulos dubbachaa kan ture mana isaa jireenya bara baraatiifidha. Rakkinni karaatti Phaawulosin hin dhaabne, qorumsi karaatti Phaawulosin hin dhaabne. Warri qorumsaaf karaa dhaabdanii jirtan, warri rakkinaaf karaa dhaabdanii jirtan, kun hundumti isaayyuu hin darba. Gammachuun biyya lafaa hin darba. Qabeenyi biyya lafaa hin darba. Amantoota kiristaanota warri sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan mana keessan irra qalbii keessan kaa'adhaa. Warri beekaniif warri hubatan akka Isxifaanos manicha argachuuf sirriitti qindoominaan hojjechaa turan isaanis argataniiru. Kanaaf utuu re'oonii utuu rukutamanii isaan waan beekan waan qaban hin beekan dhiisiif jedhaniitu mana isaanii jireenyaa argatani. Baay'een keenya irraa godoo keessa jiraachaa waan jiruutiif waa'ee manaa yaadaa hin jirru. Kanaaf qorri akka barbaadetti namoota baay'ee miidhaa jira. Godoo keessa waan jiramuuf bineensi miidhaa jira. Godoo keessa waan jiramuuf namni miidhaa baay'ee keessa galeera. Godoon kun godoo jireenya keenyaa isa amanuun foon keessa jiraachaa jirudha. Kanaaf miidhama addaa miidhama ulfaataa keessa gallee jirra. Lubbuun Kiristoosin argatte garuu godoo kana keessaa bahuudhaaf wawwaatti. Yeroo hundumaa godoon kun hin darba waan ta'eef jireenya bara baraa argachuudhaaf qophii ishee halkaniif guyyaa hangafa cimaadhaa argachuudhaaf qophii ishee hundumaa gooti. Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti qalbii keenya sassaabne jireenya bara baraatiif akka galluuf mana keenya akka ijaarrannuuf ayyaana isaa nuuf baayisu. Dhaloonni keenya irraa maaliin mana isaa dagataa jira yoo jenne gowwoomsaa seexanaatiin danuu baay'een mana isaanii dagataniiru. Gowwoomsaa seexanaatiin dhaloonni baay'een bakka lamatti hiramee jira. Akka barsiisa kanaatti dhaloonni har'aa seexanaa waan gowwoomfameef dorgommii isaa seexanaa wajjin gochaa waan jiruuf dhaloota bakka lama jirudha. Inni tokkoffaan dhaloota jireenya karaa irraa jiraatu. Inni lammaffaan dhaloota jireenya mana kiraa yookiin immoo mana namaa keessa jiraatutti fakkeeffama. Dhaloota jireenya kiraa jiraatu yookiin jireenya karaa irraa jiraatu kana keessatti dhaloonni karaa irraa waan argateen jiraata. Dhabees haga bubula. Yoo argate ni hataa yoo ajjeese gowwoomsee ni fudhata. Waa'ee manaa hin yaadu har'a buluuf qofaa jiraata. Rakkinni karaa irraa
dhabuun karaarraa, qullaa ta'uun karaarraa, roobni karaarraa isatti hin dhaga'amu. Waan irraa argame qofaa argatee jiraata. Kanaaf dhaloonni baay'een, dargaggoonni baay'een karaarra waan jiraatutti fakkeeffama. Sababni isaa mana yaadaa waan hin jirreef, yoo argate faarfatee, yoo argate dallanee, yoo dhabes waan addaa godhee, yoo argate immoo sirbee addunyaa qilleensaan oofamuu keessa jira. Kanaaf dhalooti waa'ee isaa yaadaa waan hin jirreef karaarra waan jiraataa jirutti fakkeeffama. Karaa isaa wanti hundumtiyyuu jiru, bineensi hamaan jiruuf waan sodaachisaan jiru kana keessaa baanee dargaggooti ammaaf dhalooti ammaa waa'ee manaa yaadutu nurra jiraata. Dhaloonni karaarra jiraatan abbummaan isaanii hin beekamu. Maqaan isaanii warra karaarraa jedhamee beekama. Abbummaan isaanii warra karaarraatti waamamaniif namooti hedduun yeroo deeman warra karaarraa sodaatu. Arrabsoon isaanii ulfaata waan ta'eef, miidhaan isaanii ulfaata waan ta'eef, dhalooti kun sagalee Waaqayyoo dagatee waan jiruuf sodaachisaa jira. Ulfina Waaqayyoo irraanfatee waan jiruuf sodaachisaa jira. Arrabni dubbatu kan biraadha, jechanni haasa'u kan biraadha, maqaanni fudhatee jiru kan biraadha. Maqaanni fudhatee jiru faarfataa yoo ta'e iyyuu, maqaanni fudhatee jiru lallabaa yoo ta'e iyyuu, maqaanni fudhatee jiru raajii yoo ta'e iyyuu, abbummaan isaa hin beekamu. Mana isaa ijaarrataa waan hin jirreetiif yeroo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu sin hin beeku waan jedhu namatti fakkaata. Kanaaf dhalooti ammaa kun gara Waaqayyootti deebi'ee mana isaa ijaarratuutu irra jiraata. Waaqayyo nuuna gargaaru. Amantoota keenya karaa seexanaatiin manaa baanee ala jiraataa jiraniif manni isaanitti cufameera. Manni namoota hedduu cufaa ta'aa jira. Waaqayyo waaqarraa ilma isaa gara biyya lafaa kan inni ergeef namooti hedduun dukkana keessaa ba'anii gara ifaatti akka dhufaniif, ificha keessatti immoo jireenya bara baraa akka qabaataniif. Kanaaf yaa amantoota hundumti keessan waldaa keessa jiraachuutu hin taane mana keessan isa bara baraa keessa jiraachuudhaaf mana keessan ijaarradhaa. Kallattii addaatiin socho'uudhaaf hoolicha isa dhufee nuuf qalame isa nuuf dhiphate sanarra yaada keessan kaa'adhaati gara jireenya bara baraatti socho'aa. Namooti mana hin qabne manaaf hin yaadne adeemsa jalqabaniif xumuraa waan hin jirreef, mana isaanii ijaarrachaa waan hin jirreef gowwoomsamaa jiru. Isaan kun mootiin nagaa yeroo dhufu hangafa nagaa waan dhabaniif biyya warra caljedhaa keessatti irraanfatamu. Waaqayyo gooftaan nuuna gargaaru. Itti dadhabanii guyyaa dhufaatii cirichaa eegaa kan jiran ergamootaan ajjabanii mana ijaarratanii itti galu. Waldaan kiristaanaa dhaloota karaarraa kana qabdee hin kaastu yoo ta'eef waldaa karaarraa jedhamti. Waldaan kiristaanaa dhalootatti qalbii ishee hin gootu waan ta'eef, yoo hin gootu ta'e, dargaggoota yoo hin simattu ta'e, namoota yoo hin guddistu ta'e, wangeela lallabdu yoo ta'e, mooticha simachuudhaaf qophaa waan hin jirreef waldaan kiristaanaa dammaqaa. Inni nuti eeggannu sun Yesuus Kiristoos dhufuufi. Inni nuti abdannu sun Yesuus Kiristoos dhufuufi. Abbaan maasii nu dhufa gombisaa isaa sassaabbachuudhaaf. Isin waaqa keenya gatiin nun boosee nun isin waaqa keenya gatiin nun boosee nun isin waaqa keenya gatiin Don't isin waaqa keenya karaa keerra fagaannee kalamata keenya ardemne yaada keessa jaajilu baay'ee nutti ulfaate ta'uu dadhabni kan gara kee kan siini boqochiisu amma tuuti kaatee mul'ate meeqataa kan si fakkaatu. Meeqataa kan si fakkaatu, meeqataa kan si fakkaatu, meeqataa kan si fakkaatu, meeqataa kan si fakkaatu. Gatiin nun boosee nun isin waaqa keenya gatiin. Nun boosee nun isin waaqa keenya nun gatiin nun boosee
nun isin waaqa keenya argatee nun boosee nun isin waaqa keenya. Inni lammaffaan akkuma amma dubbatame dhaloota jireenya mana namaa keessa jiraatan yookiin jireenya mana kiraayii jiraatanidha. Jireenyi mana kiraayii mana abbaa sanaa miti. Furtuun balbalaa mana abbaa kan mana abbaa kiraayiti. Akka barbaadan hin galan, akka barbaadan hin baan, nama biraatiin hoogganamu. Namni mana kiraayii jiraatu bitamaadha, mirga ofirratti hin qabu. Namni Kiristoosin hin qabne, namni Yesuus Kiristoosin hin qabne karaarra jiraachaa waan jiruuf, nama biraatiin seexanaan bitamee waan jiruutiif mirga ofirratti hin qabu. Inni mootummaa Waaqaa jalaa ba'ee waan jiruuf deebi'uutu irra jiraata. Dhaloonni sagalee Waaqayyoo dhiisanii herrega isaanii bineensaaf bananii jiran namooti baay'een herregni isaanii waa'ee seexanaa haasa'a. Jireenyi isaanii waa'ee seexanaa haasa'a. Adeemsi isaanii waa'ee seexanaa haasa'a. Isaan kun jireenya isaaniif herrega isaanii seexanaaf bananii waan jiraniif seexanni ala taa'etu waldaa kiristaanaa keessatti akka barbaade gochaa jira. Dargaggoota dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf isatti jiraachuudhaaf mana keessan ijaarradhaa. Dhugumatti Yesuus Kiristoos ni dhufa. Kiristaanonni sagaleen isaanii jireenya isaaniif adeemsa isaaniif herrega seexanaaf banamee jiru. Boolla waliif qotaa jiru. Arrabaa walajjeesaa oolu. Dinqii adda addaatiin sagalee Waaqayyoo dagachaa oolu. Waldaa kiristaanaa fakkeessee jecha adda addaatiin walii isaatti lallabaa oola. Lagaaf sanyii wal qooduun sagalee Waaqayyoo lallaba. Faarfannaa laga tokko, faarfannaa naannoo tokko, faarfannaa mandara tokko lallabaa oola, faarfataa oola. Kanaatiif lallabni isaa faarfannaan isaa dubbii Waaqayyoo keessa waan hin taaneef sanyiif qomoo waa wal qoodaa jiruutiif jireenya isaaf tekinooloojiitti walidhee waan jiruutiif herregni isaa seexanaaf banameera. Isaan kun warra seexanni korojoo isaatti funaanaa jiru waan ta'eef deebi'aa Yesuus Kiristoos yoo dhufu akka nu wallaalleetiif yeroo hundumaa dammaqnee kiristaanota taanee kan jiru dubbii Waaqayyoo irratti ijaaruutu nurra jiraata. Dhugaan yeroo ammaa gara warra harka hin qabnee jirti. Dhugaan yeroo ammaa warra dhugaadhaan qabatanii deddeebi'anii wajjin jirti. Warra qajeelotaaf ragaa dhugaatu walitti qabamaa jira. Warra dubbii Waaqayyoo dhaga'aniif ragaatu walitti qabamaa jira. Warra faarfataniif ragaatu walitti qabamaa jira. Warra dubbii sirrii hubataniif ragaatu walitti qabamaa jira. Kiristoos sagaleedha. Sagalichi Waaqadha. Isaan kanaan mana keenya ijaarrannee karaa qajeelaarra warra deddeebi'aa jiru mana dhugaa keessa ijaarrachaa waan jiruutiif jireenya bara baraa gammachuuf boqonnaa qabu jiraanna. Kaayyoon keenyaaf xiyyeeffannoon keenya inni guddaan mana keenya ijaarrachuutu nurra jiraata. Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf baayisu. Akkamittiin mana keenya ijaarranna yoo jenne namaaf bakka yoo laanne yookiin immoo yoo gargaarre mana keenya ijaarranna. Beela'een ture nyaataa naaf kennitaniittu, dheebodheen ture dheebuu namaaf tanittu, orman ture akka nama keessanitti na simattaniittu, qullaa koo ta'een ture daara na baaftaniittu, dhukkubsadheen ture na gaafataniittu, hidhameen ture gara koo dhuftaniittu. Warreen Waaqayyo akkasittiin jechaa jiru Maatiyos 25:35-36 warra harka mirgaasaa jiranidha. Warri dubbii Waaqayyoo eeganii rakkataaf garaa laafan waldaan rakkattoota gargaaruuf karoora ishee qopheessitee jirtu. Waldaan warra rakkataniif bira dhaabattee jirtu. Warra harka mirgaa Waaqayyoo dhaabatan keessatti gahee qabaatti. Kanaaf warra rakkatan bira yoo dhaabanne mana keenya ijaarranna. Kutaama kana keessatti hundaa'uudhaan eebbi Waaqayyoo kan inni nama Waaqayyoo bira ga'uu dadhabeef kiristaanadha garuu bu'aa jiraata. Tajaajilaadha garuu qalbiin isaa miidhamaa jiraata. Sababni isaa waan Waaqayyoo dubbate soba utuu hin taane jireenya inni jiraachaa jirutu jireenya bara baraatti hidhamee waan hin jirreetiif wanta biyya lafaa kanatu qabee isa reeba. Kallattii barbaadetti biyya lafaa isa oofa. Warri sammuu isaanii jireenya bara baraaf mana isaanii ijaarrachaa jiran irra kaa'atan jireenya bara baraa isa dhugaa qabatanii deddeebi'u. Jaarraa ammaa keessa maaltu jira? Maaltus ta'aa jira yoo jenne karaa mana waaqeffannaa nuti irra deemnu irra dhukkubsattoota rakkattoota danuutu jira. Garuu yeroo hin qabnu jennee bira dabarra. Kan nuti bira darbine faarfachuuf lallabuuf bira darbinee fiigaa sokkina. Isa harka hin qabneef, isa fira hin qabneef, isa karaarra taa'ee boo'u bira darbinee mana Waaqayyoo keessa tajaajiluuf hinna. Tajaajilli tajaajila caalu rakkattoota bira dhaabachuu waan ta'eetiif dhugaa sirrii qabachuu waan ta'eef mul'ata keenya gara rakkattootatti yoo deebisne mana keenya ijaarrachaa jirra waan ta'eetiif isa irratti ilaaluutu nurra jiraata. Gamoo gurguddaan biyya keenya keessa jiru kun namoota hundumaatiif utuu giddu galeessa godhatedha ta'e biyyi rakkataan baay'ate keessatti mirga guutuu qabaatee nama hundumaa sassaaba ture. Gamoon kan nama muraasa waan ta'eetiif namoonni gamoo biyya lafaa kana qofaa ijaaraa jiru. Kanaaf yaadni isaanii gara dadhabaa gara rakkataa hin jiru. Namooti gamoo isaanii mootummaa Waaqaatti ijaarrataa jiran garuu yeroo hundumaa bakka oolmaa isaanii rakkattootaa wajjinidha. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baayisu. Warri Waaqayyoon hin gargaarre Maatiyos 25 kana keessatti
warra dubbii waaqayyoo hin dhageenye, warra rakkattoota hin gaafanne, warra hidhaman hin barbaanne, warra dubbii waaqayyoo hin dhageenye, warra sagalee waaqayyoo hin fudhanne, warri isaan kallattii adda addaatiin deeman, isaan kun dhuma irratti hin beekaman, lafa isaan deeman hin beekaman, ilma namaatiin hin beekaman, lafa deegnu, lafa deddeebinu, iddoo jirru hundumaatiif har'a beekamne manni galgalaa keenya keessaa gahee hin qabnu yoo ta'e nuti akkasumatti jireenya keenya balleessaa jirra. Kanaaf ammaa kaasnee kallattiitti deemnuun rakkattootaaf, jireenyaaf, warra hidhamaniif, warra dhukkubsataniif, warra mana keessaa ba'aniif, warra mana qulqullummaa keessaa ba'aniif qalbii haaraa, jireenya haaraatiin ofitti qabuutu nurra jiraata. Waaqayyo gooftaa nuna gargaaru. Luqaas 14:14 akkas jedha, ayyaana hin argatta, isaan garuu waan sii deebisan hin qaban, du'aa ka'uu warra qajeelotaatti siif kaffala jedhamee barreeffamee jiru. Kanaaf iyyuu warri rakkattoota bira dhaabatan warra du'aa ka'uu qajeelotaatti isaan yaadatamanidha. Qabxii inni biraan lubbuudhaan mana keenya ijaaranna, warri lubbuu barbaadan mana isaanii ijaarratu. Saayintistoonni bebbeekamoon addunyaa kanaa beekumsaan wal dorgomaa jiraatanii kallattiin deema isaanii baay'ee yoo fiigeeyyuu lubbuu argachuu hin dandeenye. Abuurraan saayintistootaa baay'een isaa abuurraa lubbuu maleessaati malee lubbuu argatanii kanatti deebisaa jirra jechaa hin jiran. Saayintistii beekamaan baay'een isaa lubbuu hin abuurre. Argamni saayintistii hedduun baay'een isaa kan lafa kanaa waan ta'eetiif warra Kiristoos irratti lakkaa'amaniin jireenya sirrii keessa hin jiran. Kanaaf iyyuu lubbuu haaraa yoo abuurre, dhugaa yoo lallabne, dubbii dhugaa yoo dubbanne, warra badaa jiran, warra saamamaa jiranitti yoo gorre, isaan mana keenya ijaaranna. Guyyaa dhumaatti warra nuti itti dhugaa baane nu fuuldura jiru waan ta'eetiif lubbuu haaraa, jireenya haaraa qabachuudhaaf sochii haaraa gochuutu nurra jiraata. Lubbuu haaraa argachuudhaaf qopheessuun, lafa haaraa argachuudhaaf qopheessuudha. Wanti yeroo ammaatti kiristaanota jalaa dhokate garuu beekamtiif malee amantiif hojjechuu dadhabuu isaaniiti. Beekamtiif yeroo deemnu gonfoo utuu hin taane qomoo biraatti jaallatamna. Garuu ulaagaa biyya lafaa laattuutiin kan beekaman biratti beekamna malee galgalli isaa bareedaa hin ta'u, hin beekamne. Namooti biyya lafaatiin beekaman baay'een isaa mootummaa waaqaa keessatti hin beekamne. Mana hin beekamne keessa jiraachuurra har'a adeemsa keenya jirannee mana bara keessa jiraachuurra jiraata. Manni keenya kan ittiin ijaarrannu lubbuudhaan. Kanaaf ijaarsa mana keessatti iddoo olaanaa qaba. Egeree tajaajiltoota keenyaafis ta'e amantoota keenyaaf wabii amansiisaan lubbuu horachuudha. Waa'ee kanaaf guyyaa dhumaatti waan dubbatamu waan jiruutiif gaaffii xumuraa jalaatiif deebii akka hin dhabneetiif har'aa kaasnee lubbuu barbaadutu nurra jiraata. Ariitiin deemuun yeroo ammaa akkuma waggaan ariifachiisaa jiru Yesuus Kiristoos dhufuudhaaf waan ka'eetiif namooti hedduun lubbuu barbaaduuf dhugaa ba'utu nurra jiraata. Lubbuu argachuudhaaf dhiifama qabaachuu qabna. Lubbuu argachuudhaaf abboomamuu qabna. Yaada Kiristoos qabaachuu qabna. Gara laafummaa qabaachuu qabna. Garraamummaa qabaachuu qabna. Obsaan qabaachuu qabna. Isaan kana lubbuun haaraan ni argama. Inni arfaffaan akka yaada hafuuraatti facaasuudhaani. Galaatiyaa boqonnaa 6:8 irratti akkas jedha. Namni akka yaada foon isaatiif facaasu yaada foon isaa sanarraa badiisa hin galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraa irraa jireenya bara baraa hin galfataa jedha. Kutaa kana keessatti Phaawulos warra Galaatiyaatiin karaa lamaaniinuu agarsiiseera. Akka Phaawulos jedhutti yaada foonii ni facaafama, bu'aan isaa garuu badiisadha. Yaada hafuuraanis ni facaafama, bu'aan isaa garuu jireenya bara baraati. Kiristaanonni danuun yaadota kana lamaaniin facaasaa jiru, garuu bu'aan lamaan isaa fuuldura isaanii eeggataa jira. Sabni Galaatiyaa yaada isaa waan biraarra kaa'eef harki caalaan jara bakki isaanii hin beekamneen miidhamaa jira. Jaroota bakki isaanii hin beekamneen sabni Galaatiyaa miidhameera. Hafuura dhugaatti kan dhalate hafuura isa gooftaa Yesuus Kiristoos Maatiyos Yohaannis boqonnaa 6:6 dubbatee mirkaneessee jira. Warra akka yaada fooniitti facaasan lammaffaa hin dhalanne gooftaan nu gargaaru. Akka yaada hafuuraatti kan facaasan immoo jireenya bara baraatiin galfatu. Kanaaf dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos deebi'ee waan dhufuutiif rakkattootaaf garaa laafaa, dhibamtootaaf garaa laafaa, adeemsa keessan dukkana keessaa gara ifaatti saba baasuudhaaf tattaafadhaa. Gara bakkeetti, gara adda addaatti, biyyattii guutummaatti dubbii waaqayyoo lallabaa. Isaan mana keenya ijaarranna. Yesuus Kiristoos nuuf akka mana isaa ijaarratutti iddoo haaraa nuuf laatee jira. Mana haaraa argachuudhaaf har'aa kaasnee hojjechuu nurra jiraata. Tokkummaa qabaachuuf walii wajjin jiraachuudhaaf wal miidhuuf warra kutuu utuu hin taane, sobaan mana bal'ifachuu, sobaan iddoo bal'ifachuu utuu hin taane jireenya bara baraatiif qophaa'utu nurra jiraata. Egaan barsiisa kana keessatti mana keenya ijaarrachuudhaaf rakkattootaaf garaa laafuu, dhibamtootaaf garaa laafuu, lubbuu haaraa argachuu, warra gooftaa hin qabne gooftaatti amansiisuutu nurra jiraata. Adeemsa keenya kanarra yoo godhanne mana keenya ijaarrachaa jirra. Kiristoos deebi'ee ni dhufa.